Harkiftoonni kabajamtoota hordoftoota keenya amma oduu gabaabina godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Lubuu keessatti godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Lubuu keessaa magaalaan Mincitaa ganda Ciqilfataa keessatti haaromsa jimaatirraa qaqqabe gamanummaan miidiyaa CGTN bobeeffachuudhaan miidiyaan keenya asii Oromoo isin gabaasuudhaaf qophii isaa xumurate waan jiruuf gamanummaan itti dhiyaadhaa dhaggeeffadhaa isin jenna. Yaadde jiramu godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Lubuu keessatti jimaa dheeraa fi taacoree waliin bu'uudhaan hiikaan akka malee kumatee jiramu. Kanumaan wal qabatee jimaan taacoreen amma yeroon teenya jechuudhaan dhaadannoo isii ibsachaa jirti. Jimaan dheeroon yookaan uraniinis nuti yeroo gannaa qofa osoo hin taane yeroo bonaatis ni jira jechuudhaan dhaadannoo jajjabduu darbachaa waan jiraniif kana keessaa akka jimaan dheeraa keessaa uratu luf jeetti oduun amma qaqqabe. Nuti taacoreen nurraa dhaabbatu qabdi. Taacoreen nuti naa yaa'uu qabdu. Bonaa gana nuti fufuu qaba jechuudhaan dhaadannoo isaa akka malee dhageessee waan jiruuf taacoreen amma yeroon teenyaa dargaggootaa fi buluqqattoota wajjin akka malee isaanis dhiichisaa hiriira ba'aa waan jiraniif kana gidduutti miidiyaan keenya oduu tana as fudhatee akka malee rabshaa isaan dhaabaa jiran kanarratti mari'achuudhaaf asitti dhiyaatnee waan jiruuf rabshaan gama taacoreetii fi gama dheeraatiin deemtu nurraa dhaabbatu qabdi jechuudhaan ilkaanii fi lolloon yookaan bishaan aayilaandii jedhamu kana adda baasuudhaaf jiraattonni naannoo magaalaa irra jiraatan ammoo misaayila makarayyaa jedhamu akka malee waan taacoree dararaa jiraniif gamanumaa dhagaamee waan jiruuf uummanni magaalaadhaa bishaan aayilaandiidhaan jimaa dhadheeraa akka malee waan lolloo dha'u jiraniif lolloon dha'insisaan lolloo irraadhaan irra walitti bu'iinsi magaalaa fi baadiyyaa jechuutti uumamee waan jiruuf jimaan taacoreen baadiyyaa keessaa akka malee komentii kannaa waan jirtuuf jimaan dhadheeraan magaalaarraa nuti maaliif gatiin teenya hin qaaluun jechuudhaan dubbii takka darbataa waan jiraniif taacoreen dheeraa bira kutuudhaan uummanni kana taasise eenyu jennee isa dhimma kana duuba wanni jiru maali jennee qorannee jirra akka jiraataa baadiyyaa tokkorraa hubeeffadhetti akka oduu naannoo baadiyyaarraa addeessu tokkotti miidiyaan keenya nuti warreen baadiyyaa jiraatan taacoree keenya misaayil makarayyaa jedhamuun lollootan akka ajaa'ibadha'uudhaan magaalaa kan aayilaandii malee uumaan kan miidhagduudhaan dhaadannaa kana coreen gaggeessaa waan jirtuuf coreen magaalaa irratti magaalaa Mincitaa keessaa taacoree dargaggoonni keenya taacoree bitachuu dadhabuudhaan irra guddaan isaa kashabjee harka kannee waan jiruuf gamanumaan qaroomsi jireenyaa akka malee hara jimaa dheeraatiif taacoreetiin deemaa waan jiruuf daawwattoonni keenya har'a oduu sanirraa qabannee dhufne waan taateef amma oduu waan qabnu fixannee jirra waan ta'eef oduu biraa qabannee isin dhufnutti galatooma